taphni Aljeeriyaan Angoolaa waliin taphattu taphaawwiinaan eegamu ta'eeti jiram. Maqaa qoosaa jeedala gammoojjii jedhamuun kan beekamu tuutni biyyaalessa Aljeeriyaa dorgommii maraan taphoota 12 yeroo dhiyoo as taphateen tokkollee kan hin mo'amin yoo ta'u dhiyeenyatti tapha michoomaa Burundii waliin taphatee 4-2 mo'achuun isaa kan yaadatamudha. Barana waancaa Afrikaa sadaffaa fudhachuuf tan morkattu Aljeeriyaan waancaa Afrikaa bara 2020 takka Kaameruunitti gaggeeffame irratti tapha 2 mo'amtee tapha tokko qixa baateeti turte. Tuutni biyyaalessa Angoolaa tapha michoomaa Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo waliin wal qixa baatee dabalate taphoota yeroo dhiyoo as taphatte torba injifachuu hin dandeenye. Gama Aljeeriyaatiin taphattoonni lama kan lammummaa isaanii Faransaay irraa jijjiirratan Rayyaan Ayitinuurii fi Awsam Awar tapha isaanii kan jalqabaa biyya isaanii Aljeeriyaaf ni taasisan jaameeti eegamam. Angoolaan ammoo tapha kanaan tajaajila taphataa sarara fuulduraa Leeds United duraanii Helder Costa kan hin arganne ta'uun beekameeti jira. Leenjisaan Aljeeriyaa Jamaal Bilmaadii tapha jalqabaa mo'atanii dorgommicha jalqabuun gaarii waan ta'eef injifachuuf taphanna yoo ja'an leenjisaan Angoolaa Pedro Gonçalves waancaa Afrikaatiif dabruun kaayyoo keenya waan ta'eef kana gooneeti jirra. Ramaddii kanarraa dabruudhaafis falmii keenya of eeggannoodhaan taasifna jaaniiti jiran. Kanaan dura biyyoonni lamaan dorgommii maraan taphoota 9 kan waliin taphatan oggaa ta'u Aljeeriyaan 2 mo'atte Angoolaan 1 mo'atte. Kana hafe qixa bahuudhaan qabxii addaan qooddatan.